Ashama akka mooltan daawwattoota keenya BBC Afaan Oromoo irraa keessummaa biraa qabannee dhiyaaneerraa keessummaan keenya irraa immoo ogeessa muuziqaati kan hojii muuziqeessitoota kanneen akka Hirphaa Daawitee duuba jiru kan tarii miidiyaatti kana dura waan dhiyaateen beennee fi namis baruu dhabuu danda'a. Garuu kana dura yeroo Daawitee dubbisnee Daawiteen irra deddeebiidhaan maqaa isaa kaasaa ture. Isin dhaggeeffattoonni keenyas immoo akka isa dhiyeessinu irra deddeebiinuu gaafataa turtanii egaa bakka inni jiru Ameerikaadhaan yaafannee dhiyeessuuf jirra. Maqaan isaa Tottobaa Margooti. Inni eenyudha? Gumaacha akkamii immoo muuziqaa Oromoo keessaa qaba akkasumas immoo haala ammatti jiruu fi karoora isaa gaafachuuf jenna. Egaa keessummaa keenya waan ta'eef isa galateeffannaa amma kallattii dhumaan isattan darba. Tottobaa akkam oolte? Nagaa fayyaa galatooma warra BBC kun akkasitti uummatatti na dhiyeessuu keessaniif baay'ee galata guddaa qabdu. Yeroo hundaa raayyaa abbaa machaa Daawitee Mokonnon Hirphaan fa'aa akkasumas maqaa koo kakaasuu na gaafatu keessanii kun warra dhiyaadha uummataa wajjin ol baraan jira baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Ayyaayyatillee ulfaadhu guddaa galatoomii. Mee maqaadhuma kee irraa eegalla Ameerikaa jirtaa gumaacha keetti deebina. Tottobaamti maali? Maqaan kun eessaa ba'e namni baruu barbaada? Maqaan kun gara lixa Wallaggaatti beekama natti fakkaata. Maqaan kun Tottoobe jechuun akkanatti manitti jechuudha. Haaluma tokkoon sadanli akkasitti ganama kee buqqeen fakkeenyaaf keessatti Tottoobe yeroo jedhamu guddate jechuudha mitiire. Akkasi Tottoobe isa jedhu Tottoobaan immoo maqaa yeroo ta'u Tottoobaa kanarraan dhufee jechuudha natti fakkaata. Bareeda. Kanarraan naa baasa. Baay'ee bareeda. Egaa ijoollummaatti muuziqaatti qajeelte attamiin dhufe kun tarii maatii keessaati moo kennaa isaa qabda moo attamiin daftee galuu dandeesse? Muuziqaan kennaa qabdi, fedhinnaa qabdi, maatiinis influensii godhakuuti jettee obboleessi koo Daani'el Margoo kan jedhamu hangafa keenya inni sirba ture. Innis immoo fakkeenya nan dhaggeeffadha reediyootti sirba ture bara sana nuun immoo ijoollee turre. Baay'ee sagalee guddaa nama qabu ture. Isaa wannoo nan jedhaa meeshaa muuziqaa actually kan biyya keenya gashee warra mishiinaroota kan warra adiidhaa achumarraan barannee jechuudha muuziqaa. Muuziqaa wajjin wal baruudhaaf irraa kan naa kenne dhukkoo. Keessumaa wallee muuziqaa keessa waggaa 30 dura gaafa kunoo mootummaan adda waayyaangootti dhufu yeroo abaaboonfaa Finfinneetti dhufu sochii muuziqaa Oromoo baay'eedhuma hawwataa ta'e guddatee ture. Weellistoonnis baay'eedha keessumaa gama lixa biyyattii lixa Oromiyaatii as ba'anii. Isaan keessa tokkosidha. Mee gumaacha keerraa eegallu eenyu wajjin maal hojjette? Yeroo sana yeroon sun baay'ee dhugaa dubbachuuf yeroo dukkana ture, yeroo hamaa ture. Afaan Oromoo fakkeenyaaf reestooraantii deemtee birrii kee kaffaltee afaan isaaniitti kan itti gaggeessuu siin banan maaliif muuziqaan keenyas hin jiru jechuunis hin danda'amu. Dhiibbaatu jira. Xilaanfaatu sirba tokko keessa buusa. Isa kana gaanuun immoo xiqqoo karaa adda bilisummaa Oromoos naashinaalistummaan kun naannoon itti dhaladhees dhiibbaan eenyummaatti boonu kun jira. Gaafa Finfinneetti akkas ol baanu gaafa arginu sitti dhaga'amaa jechuudha. Akkamittiin afaan saba mana ga'u kun aadaan keenya kun ol kaasa jedhu xiiqimatu nuun qabatee ammayyeessinee isa kan isaanii caalsisnee hojjechaa turre jechuudha. West Afrikaa irratti kan Ameerikaa Awurooppaa irratti dhufe. Akkasitti Daawuteen nama jabaa ture warra sana baay'ee taalenti dhufee baay'ee walii gallaa jechuudha. Wajjimaan hojjennaa wanta hundumaa Daawitee wajjin hojjennaa Hirphaan akkasii kanaan warra artistoota warra kaanis hundumaa kan taphatu anaa jechuudha. Tokko immoo qooda guddaa kan qabu artistiin hin irraanfatamne Roobaa ture. Roobaa Dhaabaa Mulgeetaa jedhama. Amma darbeera rabbii araaramuu fi nama jabaan isaa wajjin kan hin hojjetu jechuudha. Ammas Roobaa wajjin kan hin hojjetu jechuudha. Jalqabaa fi klaasikaalii instrumentii muuziqaa duwwaa amma Itoophiyaa TV televezyiiniin waggaa 20 beekaa akkasumatti itti fayyadamaa ture. Kan maxxanse anaa jechuudha. Jalqabaaf afaan Oromoo baay'ee beekamaadha TV irratti muuziqaa Oromoo duwwaadhaan jechuudha. Bara sana kana fa'aa hojjechaa turreesiin jechuuf.
kilaasikaalii kee albamii tokko hojjedhe maxxansiisee kiiloolee muuziqaaf kenne bara ajjechaaf reebicha nutti hammaate sanaa fi sirba hirphaa gaanfuree anatu maxxansiisa gubattee bosonaa jedhu sana. Walaa nyaattu maaltu dhibee jedhu kan hirphaa jedhu. Isa kanuu maxxansiisee anatu maxxansiise hirphaan inni irraanfate fakkaata kan egaa irratti dubbatu yeroo baay'ee. Maxxansiisee mana muuziqaa kiilooleetti laa'ee deeme jechuudha. Kan muuziqicha qindeesse hojjetus kan istuudiyoo kaffalee maal goone jechuun egaa sabboonummaa sochii warraaqsa yeroo sanaa ture. Ijoollee yuunivarsiitiidhaa wajjin hojjenna. Ijoollee makanaa wajjin awwalfaa maalfaa ijoollee makanaa ijoollee yeroo sana xiqqoo ishee siyaayina qaban walitti funaannee galgala tokkotti akkasitti hojjennee qallee jechuudha. Naayiroobii biyyatti jirtu kana gallee jechuudha. Kaasetti hirphaa sana keessaa maal ture gumaachi kee hirphaan booda kana dubbataan jiru hin dagateensa jettee? Fakkeenyaaf amma sirba hirphaa beekamaa kana keessaati madda gammachuu yadaloon anaa kan sirba Sudaan wajjin akkas walitti fidee barreeffamaa hedduutu jira achi wannoo albeemii isaa keessaa albeemii duraa waraqata kaasetii keessa galtu irra jira. Wanti hundumtuu baay'ee hojjechaan ture. Yadaloo baay'een achirratti hojjechaa ture. Even walaloo siyaasaa hedduun achirratti babarreessaa jira. Inni isaatu dubbatee gaarii. Sochii fincaa'aa bishaan koo humna ibsaa ollaatti qaaree urjii fakkeessaa biyyi koo bal'oon dukkana keessaa sirba kanaaf yeroo barreessinu namtaadhaan barreessinu. Yeroo muuziqaa daawwitii hojjennu daawwitii ana duwwaa miti. Daawwiteedhaa hojjennu. Innis as sirbisiisaan hojjedhaaf jalaati. Kana qabadhu kana qabi. Wannoodhaan hojjenna. Waltaanee dhiibbaa godhee kan koo duwwaan jennu. Yeroo wanta koon hojjennu. Akka isaaf mijaa'utti kan barreessu. Walaloo kanas immoo bantii saqaayii kan jedhamu jira. Gubbaadha mucaa Dambidoolloo tokko. Mucaa jabaa achi keessatti kun akka duwwaa godhee walaloo kana wajjin barreessine jechuudha. Baay'ee bareeda. Mee gumaachi keetti ittiin deebi'a. Ijoollummaa kee keessatti keessumaa akkaataatti guddatte horii tiksiteetta boqqolloo eegaa turte mudannoon addaa si mudatee jira? Waan kanatti si geesse baruun barbaade? Wannoo biyyatti magaalaa keessatti guddadhe wannoo akkasii lafaa ammati jette kanaa wajjin wannoon qabu. Kan inni baadiyyaa dhugu darabaa jiru sa'a loon maaloo qabu achi dhannaa boqqolloo nyaachuu maaloo aannan dhuguu baadiyyaatti darabaasa jedhani beekta. Sa'a lafatti horsiisan jechuudha. Achi kana malee wannoon baadiyyaa wajjin qabu xinnoodha. Kan koo magaalaa manu ijoollee waan fedhinnaa akka koo qaban wajjin magaalamatti gitaara kan taphachaa oolla. Muuziqaa kana wannoo taa'aa oolla. Akkas ture guddinni kun. Walleen yeroosii muuziqaa yeroosii aartii qofa miti. Akkuma duratti kaaftee qabsoodhas. Mee qormaata isaan nu yaadachiisi amma dhalooti keessumaa amma jiru akka hubatuudhaaf. Barri suniif barri kuni walumaan fakkaatu. Firii taatee otuma hojjette bara sanaa meeshaan amma teeknooloojiidhaan sokkeeraa yeroo sana laayifii kan hojjettu warri sirban warri itti dhageessu kuni sirboota dhugaa sagalee isaaniitti dhageessu jechuudha. Maddaawwatiin fa'aa kuni laayifii sirbuu jechuudha. Barana iiziidha sagalee kee beekta sooftuweeriidhaan sagaleen sirreeffamaa isa kanaan illee ammas immoo daawwitiin baay'ee dubbateera akkaataa jireenya nuyi keessa dabarsinee bakka qabsoo isa dhugaa keessa ta'u jechuudha. Nu biraatiin ajjeefamuu webbisaan fa'aa nu biraatiin ajjeefamanii hin hidhamtaa har'a bor asitti qaxxii mana kiraayii barbaaddee galtaa achitti baatii safara gara biraatti galtaa eenyummaa naannoon itti dhaladhee xiqqoo dhiibbaan irratti godha. Maaliifii bara sana of dhoksuu hin dandeenyu. Boonnee dhuma qool qabanni caalaatti bareennaa caalaatti sammuu qabnaa ofitti konfidaansii hin beeku. Afaanicha dhorsinee naasoo bara sanaa fuulduratti waan goonu goonaa sanaa fi balaarra geggeenyaa jechuudha. Mataa gadi yoo qabatte caalaatti jiraachuu dandeessa bara sana garuu danduu dandeenyu ture bara sana. Isa kana dhiibbaan jira lafaa ati galtutti lafa hordoffiin jira maccaftuu lamarratti hawwii hoteela hawwiitti yeroo iddoo baay'eetti argamna.
iddoo paablii lafa Oromoon itti baay'ee argamutti yeroo baay'ee hin argamna sun balaa guddaa ture. Dhumarratti gaa kanayyuudha kan biyya nu baasee jechuudha. Yoom baate eega biyyaa baate waggaa meeqa? Kan nuti baane bara isa dhumaa kan hirphaa sanaan baane jechuudha. Walaa nyaattu maaltu nu dhibeessanii jedhee sirbee sanaan baane. Isa otuun hin gadhiifamin baane arginu Naayiroobii galteetti bahee jechuudha. Kuni I think 1999 natti fakkaata akka Awurooppaatti. Akka Itoophiyaatti immoo 92. 92 akka. Bara sana ba'a. Fagoo. Waan akkasii ba'a. Bara sana ba'a. Yeroo waraana Itiyoo Eertiraa akka jechuudha mii? Yeroo waraana Itiyoo Eertiraas kan inni ba'a. Mudannoo garaagaraa numa qabaattee dheene egaa keessumaa hirphaa wajjinis daawwitii wajjinis mee kan yaadattu keessaa anis immoo kan namoota gaggaafadhee ni jira fakkeenyaaf daawwitii wajjin yeroo kiiloo 4 jiraattanii lamman keessan mana tokko kireeffattanii jiraattu gaaf tokko lubii tokko yookiin immoo qeesii mana dhufanii tsabala facaasu turanii ati manaa baatee turte daawwitiin mana ture. Waa mudatee naan jedhe daawwiteen gaafadhuun isittiin himuu naan jedhe mee nutti himi. Waan kana really dhoksuudhaaf miti yaadadhu. Daawwitee gaafadheen yaadadha malee isaa balballi nuti cabee ol lixee daawwiteen hin dagate malee gaafa sanaa balballi jechuudha. Sirriimatti dhiibamaa jira gaafa inni jalqaba na kaase irra baraan rafiin jedhee callisiirra tu'a tokko irra giddiidhaatti jalqaba na qabee achiitii Tottoba jedhamas rifisi jedhame dheenitti. Achi booda gaafa ni barri narraa ka'ee jiru balballi kunuutti ol seenaa jiran jedhe. Wanti bubbeedhas qilleensas hin beeku waan akkas fakkaatu beeku. Achi booda kan inni saanjaa kufuranii gaditti ba'ee wanti sun hundumtuu ta'ee daawwitiin ganama nama natti kofachiisu jalqabe. Isa yeroo darbe qilleensa waraana jedhe sadiimi kun? Qilleensa waraane dubarree sirriidha balbala banee garaan faayitii gochaa ture wantu hin jiru. Maal naan jedhe daawwiteen gaafa totobaa naaruu funyaansaa kun hin finni dafaqatutti baay'ataa naan jedha. Mee safaas gaafadhu jedhee natti qoose. Kunoo ammallee. Akkasii? Xinnoo si gaafa xinnoo akka nama gidduutti akka saalfachuu wanti tokko jiramti wanta namoonnoo ta'u. Funyaan kun na dafqa. Amma mataa isaa. Homaa miti. Erga sin argadhee mee waa'ee eebbisaa addunyaa nutti himi seenaan addatti waliin qabdan ni jiraa? Eebbisaa addunyaa seenaan waliin qabnu baay'eetu jira. Gaafa sana maaltu ta'a iddoo ta'e sagantaa ta'e tokko dhufeeti nurra bula mana keenya jechuudha. Mana nuyi eeffannee jirru. Dhufee galgala sana wal arginee wajjiniin bullaa achi booda maal naan jedhaa sadhumaa iftaanitti na beellame piyaasaa naan jedha. Mana Oromootaa baarii bareedaa reestooraantii bareedaa banamee jedheeti gasaatii akkasitti achitti yeroo keenya dabarsina mana Oromootii naan jedhee kananatti himee nan yaadadhaa wajjiniin bullee hirphaan jira miti laata gaafa sana galgala. Mana kooti kan bullee achi booda wayyaa haaraa surree haaraa gurraacha tokko siilkii jedhu yeroo sana jira fuulduratti argee jechuudha. Xarapheessaa irratti argee fuudhee hojjaan keenya dheeraadhaan xinnoo ol qixxeedha. Isa booda wayyaan isaa badee ture surree sana haaraa sana uffatee waan ajaa'ibaatti itti sirraa deema jennee uffatee sokkee jechuudha. Kan inni ajjeefamu sa'aatii booda ol argina jenneeti suubii sanaa oduu kana dhageenya jechuudha borumtaasaa. Achitti gaafa reeffisaa dhannee Minilikitti arginu shamizii buraaburree sanaa fi surree sana uffatee jira jechuudha. Kan gaafa isaan galaafatanii jechuudha. Dhumaa eebbisaa kan yaadadhu kanaa akkasitti galaafatanii jechuudha. Eebbisaa. Kun akka mudattu sodaa yookiin shakkii qaba ture isinitti haasaa ture?
Ani yeroo baay'ee maalin ittiin jedhaa utuu deemnuuti utuma jedhamti utuu wajjumaan deemnu gaggalagalee ilaala. Gaggalagalee ilaala yookiin akkas achi ba'ee wannoo ta'a kara kanan deemu jedha. Eebbisaa dhiisii maannatii waan akkana wanti shakkitu maayinni waan barbaade wannoo ta'uun jedhaan beeka sirreetti. Balaan tokko karra ga'u sirriidhumatti beeka. Dhuma kaasee jechuudha yeroo sirbu walaloosaa yoon akkas ta'e yarmee koo du'eera bari maaloo. Walaloomti isaayyuu jechuudha. Yeroo wannoo ta'uu nama beeku fakkaata akka ajjeefamu. Ijoollummaan dabarsanii. Duratti waa'ee Eebbisaa kaaftee erga inni immoo ajjeefamee booda miira akkamii keessa turtan isin akkamiin nagaan biyyaa ba'uu dandeessan namni baruu barbaada. Baay'ee gaafa sanaa ijoolleen gadaa baandii sanbata guddaadha natti fakkaata. Hawwiitii cidhaa namaa hojjechaa jirra. Egaa nuti nu dursanii Muktaar faatu dhagee natti fakkaata. Raayyaa Abbaa Maccaa faatu dhagee natti fakkaata. Nu ammi ta'ee cidha Oromoo tokko hojjechaa jirra hoteela Hawwiitii jechuudha. Utuu nu hojjechaa jirru dhufee abbaan manaajeriin achi gurratti anatti himaa jechuudha. Isa booda muuziqaa dhaabnee achi booda cidhi sun gaddatti jijjiirame yeroo sana maayikiidhaan himame uummata guddaa gaafa sana achi booda sirbee achumaan dhaabnee gara Minilik deemne fuudhanii harkisanii bosonatti achi baasanii Finfinneetti baasanii gatanii achi booda reeffa saammoo isaanitti fuudhanii Minilikiin hospitaala Minilikiin fidanii yeroon achi deemnu reeffota baay'ee lafa ciciisee jira. Most probably Oromootumaa isa sana fixaa turanii achi keessa lafa jira jechuudha. Gudruunsaa kan achi akkasitti ciisee jira. Akkasitti achitti baafamee Oromoonni fuudhee Oromoonni Finfinnee keessa argaman dirmatanii fuudhanii reeffasaa biyyatti erganii jechuudha barasa. Inni reeffasaa gatan jettan kun eeyoodha isaan beekamu qaamolee mootummaati moo kan isin beektanidha moo? Wayyaaneenuma ka jechuun ilaali maal sitti fakkaate kan wayyaanee yeroo jennu maal hubachuu qabu uummanni Tigreen tokko eenyu akka taane tokko hin beeknu barumsa tokko illee hin qaban yeroo sana fakkeenyaaf ID na gaafataniiru. Ani ID umurii kootti hin qabu ture bara sana. ID kan hin qabu kan adda bilisummaa Oromoo ture bara sana. Odaa achirra jira afaan Arabaa fi afaan Ingiliziidhaan barreeffamee jira qubee Laatinii jechuudha waan beekan hin qaban. Markaa fuudhee ilaalee odaa sana argee warra kan keenyaati jedhu raabidoo jechuudha. Walitti haasa'anii na deebisa. Garuu yeroo sanatti wanta na rashansiisu ture. Sakattaanis argamuu isaa hin hafu itti mana agarsiise. Akka kana kan wal fixaa nu fixaa ba'e Oromoo sana fixaa ba'e Oromoo. Erga biyyaa baatee gaafa ga'u biyyatti deebiteetti agarsiis maalitti soo jirta? Ogummaa muuziqaa kana keessa hoo jirta moo waan biraatti jirta? Ergaa jecha sochiin siyaasaa biyya kanaatii abbanaa kaasee waggaa 7 manatti fakkaata. Isa duras xiqqoo badaa miti gargaa biyya alaatti baanee daawwitiin fa'aa kun baay'ee taalentiidha. Yoo argiteetti yoo ta'e dur biyyatti hojii akkamitti hojjetamaa ture. Gaafa biyya alaa baatu hin jijjiirama waan hundumtuu sirkaa babbada. Jireenya kee wajjin qabsoo jalqabda waan baay'eetu jira. Muuziqaarraa ittuma jirtaa jechuudha garuu jireenyumatu qabsoo si qabatee malee. Muuziqaa wajjin madda bahuu dandeessu kan guutummaatti. Yeroo darbee kan tadda baatame. Dhugaa. Fakkeenyaaf hojii akkamii hojjetaa jirta? Amma namoonni keessumaa dhaloonni amma jiru akkasitti si beekuun barbaada. Yeroo weellistoota kam wajjin dalagaa turte gumaachi kee maali? Fakkeenyaaf walaloodha moo yeedalloodha moo gitaariidha moo beeziidha moo meeshaa muuziqaa kam taphatta? Ani kan hin taphadhu meejariin koo jechuudha. Beezi gitaar jedhama. Kan inni wannoo ta'u yeedaloo baay'ee hojjechuun jaalladha.
keessatti fedhinnaa koo kan bakka naa ga'u daawwiteefaadha. Kanaachi walaloos nan barreessan ture. Weellistoota amma jiran wajjinoo tarii carraan akkasii jira? Wal quba qabdu? Kan muuziqaa isaanii hojjedhe egaa kan fakkeenya daawwitii kaasu kan daawwitii albeemota daawwitii bebbeekaman irratti isa waan daawwitii wajjin hojjedhe haasa'uudhaaf malee wallistoota jiran hunduma sanaaf jechuudha kan hojjetu anaaf roobaa ture muuziqaa sana kan achi ijoolleen saaksfoonii taphatan Oromoon tokko jira. Beatbox kan jedhamu saaksfoonii taphatan jiraachuu isaa waan tureera. Malee muuziqaa hunda isaanii jechuudha. Hunda isaanii lakkaa'in fitaala warra bara sana jiran hunda isaanii kan muuziqaa sana hojjetu nuuma ture. Tiiktookii gubbaa akkasumas miidiyaa hawaasummaa keesseen ilaalaan ture. Weellistoota booda kana keessaa Hacaaluu fa'aa dabalatee Yoosan fa'aa dabalatee suuraa wajjin kaatan arge. Tarii Ameerikaatti ol agartanii maal siin jedhan maal hagam ol beektu? Hacaaluu fa'aa, Jaamboo fa'aa, mucaa Bushmoon jedhamu isaan Awurooppaa kana keessa Noorz Ameerikaa kanatti yeroo beekaman sana jechuudha wajjiniin tuurii godhanii konsartii isaanii hojjechaa turre suuraatii argitu sun isa. Amma weellistoonni baay'ee jiru biyya keessa kan taphatanii muuziqaa Oromoo akkamiin ilaalta amma wal bira qabdee akkanatti himtuun barbaade bara keessanii fi bara amma jiru kana? Muuziqaan ani keessa koo keessa kan jiru kan muuziqaan laayifiidha. Naachuraan uumama jechuudha. Sagaleen kee isuma ati haasoftu isuma haasa'u kana jechuudha mitiiree. Inni kun laayifii isa dhugaadha jechuudha. Inni ammaa maalidhaa? Hin beektu namichi warra muuziqaa ogummaa muuziqaa qabantu toonii keessa dhaggeeffate sagalichi namichi kanaa kun sooftuweeriidha immoo isa dhugaasa jedhu nama ogeessatu beeka malee hin beekuu hin dandeessu amma. Eenyutu sagalee gaarii qabaa kan namni beeku maali sagaleen isaa akka yuutuubii irraa dhaga'uu mitiitii jedha. Kun jechuun maalini rakkoo isa ammaaf rakkoo isa birii wal bira qabdee yerootti na gaafattu amma kana wal caalaa siin jechuuf hin jedhe. Kara tokko immoo itti salphateeraa ijoolleen keenya amma muuziqaa biyyatti qindeessaa jiran kun baay'ee waan raajiidha, bareedaadha. Maaliif teeknooloojiin salphiseeraa fi jechuudha. Akka bara sana muuziqaa jalqabne jechuudha. Naayit kilabii keessa galee muuziqaan keenya moodernii ta'eyyuu caalaatti dhaggeeffatamaa ture. Akka sanaan utuu deemeera ta'e har'a eessa ga'a. Amma garuu maaltu deemaa jira? Ijoolleen artistoota keenyaaf iyyuu kan inni xiqqoo ishee yaadan yeroo baay'ee waan natti dhaga'amu jechuudha. Sirba tokko namni tokko aadaa naannoo kanaatti yoo beekame isuma jedhu isin kun maal godhaa sirbuma sana godhu. Isa booda maal ta'a akka aadaa guddaa Oromoon sooressa Oromoon aadaadhaan riitimii muuziqaadhaan tokkoffaadha jechuun hin danda'a addunyaa irratti baay'ina goosaa jechuudha. Gosa adda addaati jechuudha. Sirba tokko duwwaa godhanii ijoolleen keenya yeroo hojjetanii gosa adda addaa irraati. Yommuu ta'anii riitimii adda addaa utuu godhaniiti isa jedhu yaadan qaba. Mudannoon addaatti qabdu keessumaa daawwitee ta'uu danda'a, Hacaaluu ta'uu danda'a, Hirphaa ta'uu danda'a. Yeroo sakandii gabaabaa nutti himuu dandeessu ni jira. Nagaa walitti dhaammachuu keenya dura. Okay, isa kan keenya daawwitee qabatee jiran immoo yeroo bara Jaamboon fa'aa Hacaaluun fa'aa dhufanii sa'aatiitu jijjiirama natti fakkaata. Xinnoo ishee sa'aatiin Itoophiyaaf sa'aatiin Noorz Ameerikaa kun adda mitiire. Amma achiiti Deenmaarkii Ameerikaa irraa Deenmaarkiin jirra. Deenmaarkii sanatti Abbabee Abbashuus jira to'in wajjini. Achi booda ganama kaanee baanee ciree maal jennee deebinee shaakalatti seenna jennee ganama kaa'uuf gaafa jennu naappi fudhannaa waliin jedhan hirribatu rakkise. Hirribatu sa'aatii tokko jalaatti gaggalagalee immoo kan irratti. Achi booda akkas taanaanii jennee bareedaa jira. Akkas taanaan maarreen eegnoo naappiidha. Naappi jechuun short sleeping jedhatti. Istee mashee kaatu mitiidha. Shillibii. Wayyaa ofirraa baasoofaarra. Eeyyee. Amma achi booda dhaqanii lixanii isaanoo mataaf miillatti guggatanii quuqaa jiru.
Maala naappi miti waan saa hojjan qoy been ka'utaa jettee. Naappiin isaanii guyyaa guutuu ta'e. Biyya wallaalaniif hirmatu Naappiin isaan isaanii qabe. amma galgalaatti ta'e. Dhuguma akkumatti jette karaa fagoo osoo waan deemanii fi sa'aatiin wal jalaa dheessa ta'uu danda'a. Mudannoo kana qabna. Waan bareeda. Haa ta'u mudannoo addaan qabdu waan si mudate keessumaa biyya ormaa jirtaa waggaa dheeraa fi wanti si mudatee hin jiru Ameerikaa gaafa dhatte Keeniyaa keessan beenuun jettee duratti. Keeniyaatti baay'ee Keeniyaa keessatti baay'ee mudannoo guddaa jiru ture. Bara sana akka ammaa miti hirphaadhaa wajjin poolisiidha kan nu gamsiisu. Hirphaa miillaan deemna turre gaafa sana horii hin qabnu ture. Ana hirphaa taanee miillaan deemna turre. Maaliif horii maal jedhu mataatuu jedhu maqaasaa. Taaksii akka jechuutti. Kan mataatuuf kaffalu fixnee hin qabnu miillaan deemaa jirra. Isa booda anuma biraa hirphaan qalloodha anuma biraatii dhabe. Gaafa gara kalu poolisiin bobaa jala galchatti hirphaa furtee sokkaa jira. Gaafa naqee laalu fuutee waatti laattee fiigaa dhufte. Hirpha maalinnaan kan dhiirri gudunfaa dhabuun maaliif miillaan deema. Otoo mataatti deemnee qabamnu sakana wayyaan deema. Duruu waa qaba ture jechuudha. Seen poolisii fa'aa dhuffattee. Inuma ilaala diraamaa kana fuutee harka keessee namichi gadhiise poolisiin hin gadhiise isa booda miila galle jechuudha. Mudannoo kanas qabna. Egaa amma hirphaan gara Awurooppaa imallee ati Ameerikaa imaltee achumatti gargar baata immoo eegasii booda dubbiin kan isin kallattii garaagaraa imaltaa. Ani wajjinumaan Noorween galle jalqaba. Noorween waggaa dheeraadha kan jiraadhe kan hin dhufe bara asitti kan hin muufii godhee bara koovidii kan malee kan jireenyi koo achi ture amma lammii biyya lamaa ta'uuf hin deemaa jechuudha. Amma jireenyi koo maatii wannoo ta'e kan hin jiraachaa jiru as Ameerikaadha. Keessumaan keenya waan taateef waan keessa dabarte namis immoo waan si baruu barbaadu sirriitti isas immoo miidiyaatti dhiyaattee keessumaa keenya taatee dubbachuu keetiin guddaa si galateeffannaa tottobaa. Isinillee baay'ee galatoomaa yeroo baay'ee raayyaa abbaa maccaa mudannoo keenya baay'ee haasaa wanta nuyi bara sana dabarsinee tottobaan kun eenyudha jedhanii na gaggaafatu ammallee kunoo isinillee na dhiyeessitanii baay'ee galatoomaa uummata wajjin nu dabarsiisuu keessanii fi baay'ee galatoomaa hedduu galatoomaan isin. Keessumaa keenya irraa egaa tottobaa margoo wajjin kan turtii taasifnee ogeessa muuziqaati keessumaa waggoota dheeraaf walleewwan kan akka daawwitee hirphaa fi kaan duuba nama jirudha. Gaara dedeebiidhaan gaaffii sun nu dhiyeessanii bu'uura gochuudhaan keessumaa godhanneerra. Egaa yeroo biraattis immoo keessumaa biraa dhiyeessina waan nu daawwattaniif waan nu waliin jirtaniif guddaa galatoomaa.